Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen channel Afrikaa Samsung irratti nu hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebiin jira. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti wanta WhatsAppiin haaraa update godhe yookiin immoo haaraa fide tokko isinitti agarsiisuuf dhufee jechuudha. Egaa wanti haaraan kun maali kan jedhu yookaan jettan kan ta'u taate jechuudha. WhatsAppiin akka fakkeenya WhatsApp GB duraan nuti sokorii yookiin immoo qulfii isaa nama tokko qofaan WhatsAppii keenyarratti kaawwan dhiifnee nama tokko lama sadii yoo barbaanne hunda mataadhaan jechuun garagaratti jechuudha. Qulfii garagaraatiin WhatsAppii irratti nama ittiin hidhachuu dandeenyu yookaan ammoo ittiin qolfachuu dandeenyu sana haala sana waan wal fakkaata. Akkamitti akka onlaayina jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keenya nama hunda osoo hin ta'in namni tokko qofti hin beekne akkamitti akka taasisuu dandeenyu sitti agarsiisaa jechuudha. Yeroo kana isin jedhu nama barbaadan keessaa filattanii akka inni onlaayina jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessan hin beekne garamiin akka itti taasisuu dandeettan jechuu kooti. Egaa hordoftoota keenya jechuudha warroonni jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsungii haala dhuftan barnoonni keenya channel keenya subscribe godha. Akkuma asirratti agartan screen bilbilaa irratti jechuudha. Maqaan channel keenya isa kan Afrikaa Samsung kan jiru kana barreeffama diimaa kanarratti subscribe kan jiru kanatti cuqaasaa sana booda mallattoo bell icon yookiin immoo notification irratti al tokkoof tuqa isa irraa olii ol kan jiru kanarratti guutuudhaan viidiyoon keenya kan nuti asirraa gallakkifne akka daddafeessin qaqqabu taasisa. Akkasuma jechuudha gama kanarratti as ba'uudhaan viidiyoolee barnoota teekinooloojii qofa kan nuti asirratti maxxansine jira. Keessa deemaatii viidiyoolee kanneen daawwachuudhaan irraa baradhaa fayyadamaa isiniin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha akkasuma viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan laayik godhaa hiriyoottan keessaniifis godhaa gaafii fi yaada qabdan koomantii irratti nuuf katabaasan jecha gama barnootaatti isin dabarsa. Tole maal gootu WhatsAppii keessan irra al tokkoof ni galtu. Erga WhatsAppii keessan haala kanatti al tokkoof banattanii booda maal gootu tuttuqaalee sadan kanarratti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda seetingis iddoo jettu asirratti ni argattu irratti ni cuqaaftu. Deebitanii maal gootu asirratti akkaawuntii iddoo jiru kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda iddoo kanarratti jechuudha privacy ni argattu. Privacy kanarratti deebitanii ni cuqaaftu. Erga privacy irratti cuqaaftanii jettanii fuula kanatti isiniif banama. Fuula kanarratti ni agartu jechuudha. Laastiin jedha. Jalqaba irratti mata dureen maal jedha? Who can see my profile info jedha. Jalarratti qabxiilee afran takka isiniif tarreessee jira. Mata duree kanaan wal qabsiisee jechuudha. Maal jedha? Laastisiin profile photo akkasuma about fi status jedha. Status jedha. Kan jalqabaa kanarraa eegallu laastisiin jechuun namni onlaayina jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessan fakkeenyaa fi yeroo isin seentan yeroo isin onlaayina irraa baatan jechuudha kan inni ittiin isin baruu danda'udha jechuudha. Asirratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda wanti haaroon inni jalqaba inni haaraa dabale yookiin ammoo eda'atee jiru jechuudha. My contacts accept kan jedhu kana jechuudha kan gubbaarraa sadaffaarratti argamu kana jechuudha. Sana booda maal gootu asirratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sanduuqa duwwaa kanarratti al tokkoof erga guuttanii booda nama barbaadan fakkeenyaaf asirraa nama onlaayina jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessan akka inni hin barre yookiin ammoo sa'aatiitti seentanii sa'aatii isin irraatti baatan akka inni isin hin beekne kan taasisuu barbaadan jechuudha. Nam tokko asirraa ni filattu. Fakkeenyaaf kan barbaadan nam tokko yoo barbaadan sanaa olis akkanatti irratti guuttachuu dandeettu jechuudha. Tole nama fakkeenyaaf nam tokko nama ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanatti keessa deemtanii fuulli tarreen namoota jechuudha. WhatsApp irratti namoonni isin waliif katabdanii jechuudha. Haala kanatti fuula kanatti isiniif banama. Namoota kanneen hunda keessaa kan barbaadan ni filattu. Fakkeenyaaf nama akka maxxanee haala kanatti ilaalee ni filadha. Erga isa kana filadhee booda maal godha? Asirratti mallattoo raayit kanarratti ni cuqaasaa jechuudha. Sana booda erga mallattoo raayit kanarratti cuqaasee asirratti kun namni kun onlaayina jiraachuu fi jiraachuu dhabuu kiyya hin beeku jechuudha. Inni lammaffaa irratti argamu kun profaayiliidha. Profaayilii kanarrattis al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha asirratti who can see my profile jedha. Duraan everyone irratti guuteera. Everyone jechuun namni kamiyyuu ilaaluu danda'a. My contacts kan lammaffaa irratti yoo guutan ammoo nama kontaktii yookiin ammoo lakkoofsa keessan see fuudhee qabutu isin arguu danda'a. Inni jalqaba dhumarratti argamuun noobadii nam tokko isin arguu hin danda'u jechuudha. Asirratti ammoo akka filannootti namoota barbaadan keessaa filatanii kan dhiisuu dandeettu jechuudha.
fakkeenyaaf filachuudhaaf haaluma duraa saniin ni guutu. Asirratti raayitii diimtuuna sanduuqa duwwaa kanarratti al tokkoof ni cuwaaftu yookiin ammoo nama filachuu barbaadan sanarratti al tokkoof ni cuwaaftu. Sana booda raayitii kanarratti al tokkoof kiliik ni gootu. Sana booda haala kanatti guutu jechuudha. Abaawwatii kanas waa'ee keessan yookiin ammoo jala keessan galee waa'ee keessan akka inni hin ilaalleef anamma duraan noobadii irratti guuttadhee jira. Isin kan barbaadanitti haala filannoolee amma isinitti agarsiise kanaan akkasuma jechuudha nama barbaadan keessaa filattanii kan barbaadan dhiiftanii filachuudha dandeettu jechuudha. Karaan isaa tokkuma wal fakkaataadha. Akka barbaadanitti filachuudha dandeettu jechuudha. Kun fakkeenyaa fi waan tokko lakkoofsi kun jechuudha. Lakkoofsi kun kan amma bakka takka irratti cuqaasu. Hunduraayitii bakka takka irratti ta'u kun jechuudha. Lakkoofsi kun lakkoofsa tokko jechuudha. Kanaaf raayitii irratti isin kan barbaadan filachuu dandeettu. Al tokko irratti kiliikni gootu. Sana booda jechuudha. Kunis arguu hin danda'u. Istoori yookiin ammoo waa'ee keessan yoo isin istaataa jechuudha. Istaataa kanas kan barbaadan irratti guuttachuu dandeettu jechuudha. Istaataas yeroo isin jedhu kana jechuudha. Waan akka footoo viidiyoo gaggabaabaa kan iddootti maxxansitanii namoonni jala sanitti ilaaluu danda'u sana jechuudha. Isa kanas kanarratti cuqaasuudhaan kan barbaadan keessaa filattanii guutuudha dandeettu jechuudha. Akkuma isin agartan jechuudha. Irra hedduu fakkeenyaaf irra hedduun isaanii haala kanatti guutamee jira. Isin ammoo kan barbaadan keessaa filattanii guuttachuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordofaa keenya jechuudha. Kanneen amma keessaa filamee guutame haala kanatti guutame kun jechuudha namoota lakkoofsa isaanii seef godhee hin qabne jechuudha. Kanan amma irraa isinitti himaa jiru kun ammoo jechuudha namoota lakkoofsa isaanii seef godhee yookiin ammoo namni sunis kontaktummaa kiyya akseepti godhee jirudha jechuudha. Tole egaa hordofaa keenya jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.